godha quraana rabbii kana fa'aa cicciruu irratti caanuu waan fofokkottuu afaan naman jenne hunda jaa bineensa miila 44 jedhanii bineensa sanatti dhufe kana sodaachuu eegale. رجل عربي كان من أخطر السحرة بالعالم وعنده 286 جني يخدموه. صلاة ما سوى صلاة نعوذ بالله. هدو كلها أكغرتي هذا غرابي صلاة جوجا أفرتني بتك. الصلاة لكن بدون ستر. حامد كان يصلي بهذه المغارة وهو عاري تماما مو لابس أي شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان غرتي اسم رادو سادا وانت وان اسم بيني أكغرتي برتني بتك. نمشي كون نمشي غرتي الدنيا رسيل أم بيك كما كون وقتن تاتي حامد الطائب يعني إيك توقدني ده حامد أحمد كون نما غرتي لمي سوداني داتي دلاتي غرتي عمري ساجول ما راغاسي نما غرتي hawwii guddaa qabu kaayyoo guddaa qabu bakka guddaa geessuudhaaf hawwu akkasumatti gartee nama barnoota gartee sirri baratee aalima guddaa ta'ee nama jabaa ta'u yaadu jechuudha. Oduma gartee kaayyoo isaa kana galmaan geessuudhaaf barnoota gartee akkuma eegalan jechuudha. Ka'ee ulamaa barbaadee beektoota sheektoota diin bira baratan barbaadee akkasi ka'ee deeme. Bakki inni deeme tuni naannoo isaanii irraatti hojjechuudha. Ganda isaanii irraa jechuudha. Dhaqee sheekticha tokko bira dhaqee yeroo kana gartee maal jechuun umrii isaadhaa waggaa 9 umrii isaadhaa xiqqaatti dhaqee sheekticha kana bira dhaqee sheekticha kana gartee hawwii isaadhaa hin hawwiin kiyya gartee ilmi baradhee bakka guddaa geessuudha. Aalima ta'ee gartee addunyaa kana barsiisuudha. Beekumsa guddaa horatee dhaloota barsiisuudha jee gartee gaatiin sheektichi akkami qeebalee sharxii takkaan qeebale. Sharxiin takkitti inni qeebaleen san maali? Yooniif gartee amrii tiyyaan bubbaatee gartee ejjennoo odoo gartee ani gartee siif hin kennine odoo gartee hayyama kiyyaan alatti jechuudha. Bakka takkaa hokkan sossoone bakka takkaa hokkan deemne hayyama kiyyaan ala waa takka kan goone jee ka'ee gartee hayyee qeebalee Haamid kunis jechuudha. Haamid Ahmad kuni qeebalee barnoota eegalee yeroo kana waggaa barnoota gartee hawwii isaa kana bakkaan geessuudhaaf hawwii guddaa waan qabuuf waggaa 5 barnoota keessa ture jechuudha. Ilmi diin kana barachaa ture diinaan islaamii jechuudha. Amantii islaamaa waggoota 5 kana keessatti haafiza quraanaa ta'ee ilmi waa hedduu barate. Akkas duba eega ilmi waa hedduu barate mucaa kana hawwii isaadhaan harkee nama jabaa ta'uudha. Harkee nama gartee maas hawwii guddaa qabu nama tarkaanfatu ta'uudhaaf harkee jechuudha. Akkasitti Haamid iccitii takka siihimuu maaliif sheekha isaatii ustaaz isaatii namticha kana gartee fuulduraaf namni kun fakkeenya naaf ta'a anis isa caalee fakkeenya hawaasaa ta'uu qaba jee waa yaadu. حامد لما كان عمره 9 سنين كان محب جدا للدين والقرآن وكان مقرر انه يواصل قراءة القرآن ويتعمق به اكثر واكثر. شوفوا gartee Haamid kana ugaaniif gartee inni barnoota baase ugaaniif irratti fi baase gartee barnoota keessatti gartee ni shajja'a jechuudha. Ni da'ama yookaan ni badhaasa garagaraa badhaasa hamilee isaa eegaa fi innis gartee jalaa achiin bahu hedduu takka gartee onnee keessa seenee jira jechuudha. Akkasii duba sheektichis Haamid jeen ati nama jabaadha. Ati gartee nama gartee ooliyaa rabbii ta'u nama gartee rabbitti ol dhiyaatu. Suniifuu gartee ati waan beekuu qabdu takkaan sitti himaa iccitii takkaan sitti himaa jee akkasii mucaan gartee waan yeroo hedduu da'amu ijoolleen beekanii miti qalbii isaa seenee waan jiru hayyee jee ilmi gaybii gartee baruudha qabdaa. Ilmi gartee waan kanaa ala waan fagoo jiru baruudha qabdaa. Suniifuu gartee iccitii waan kana akkaataa isii tan itti bartuun gartee siif ooliyaa rabbii taataa ooliyaa rabbii guddaa taatee zambii tee ta'uttees gartee dilii tee ta'uttees rabbiin siif dhiisa akkasumatti gartee ta fuulduraallee siif dhiisa jeen jechuun mucaan gartee inni hamileen isaadhaa bakka guddaa ga'e waan fedhuuf iccitii tana gwaaniif dhagee gammadee akkas duba sheektichi gartee isa siiriin naquu deemu sheekticha kana ta'uu gartee abadan hin deemne jechuudha. Sunirraa hayyee jeen gartee taate jeen mucaan dursee jeen ati gartee akka ummata musliimaa kaanitti gartee isaanii adda
ibaadaa gartee akka gartee uummanni gartee salaatuu yookaan soomanu kanaa miti. Ati gartee amma sadarkaan kee ol kaatee jirti. Darajaa addaatiitu gartee uummata muslimaatiin addatti si qophaa'ee jira. Kanaaf darajaa tana geehuudhaaf duraan dursee itikaafa taa'uudha qabdaa. Itikaafa taa'uudha qabdaa jeen ooliyaa rabbii namoota gartee ooliyaa rabbii ta'an keessaa ta'uudhaaf ooliyaa rabbii ta'uudhaaf gartee gabrootan gaggaarii yookaan rabbitti ol dhiyaatan ta'uudhaaf ilmi gaybii jechuudha. Waan gartee aqlii namaarraa addaa jechuudha. Ilmi fagoodhaa jechuun sammuu namaa itti dhaqqabne beekuudhaaf ati gartee itikaafa taa'uudha qabdaa. Warri itikaafa ni beektan yeroo ramadaanaa baatii ramadaan keessa kunnan boodaa itikaafa taa'an masjida galanii garuu kana itikaafa kana sharxii hedduudha qaba. Akkaataan itikaafa itti teessuu jee sharxii tana ammoo takka takkaan isteeppiidhaan eeggattee hojiitti hiikuudha qabdaa. Akka gartee ammaas sharxii tana eega qeebalte ibbooda deebi'uun hin jirtu, ibboodaan deebi'aan hin jirtu. Yooni gartee sharxii amma qeebalte kana itikaafa akkaataa itti teessu tana gartee sharxii tana yoo qeebalte kanarraa yooni ka deebisu taate addunyaas kasaartee akhiraas kasaartee boodarra gartee yookaan jinnii taate yookaan gartee maraattee gartee majnuuna taataa duraan dursee sadarkaa tokkoffaa qabxiin duraa maali jeen suuraa 5 filachuudha qabdaa. Mucaan gaa duraanuu haafize suuraa 5 quraanaadhaa tasilaa gartee fadhu san keessaa filate jechuudha. Amma tokkoffaa tagartee inni gartee odoon beekne gartee ganda siriitii fi sheexaanaa seenuudhaaf quraana gartee suuraa 5 kana qaraasisuu eegale. Akkami qaraasise quraana suuraa 5 kana suuraa quraanaa waggaa qara'u harfii irrisee yookaan duubarraa gamanatti as jijjiiree yookaan gartee amma dura kana qaree waan biraa itti dabalee qaraasaa jechuudha. Suuraa 5 kana akkasitti jechuudha qaraasise. Akkasi quraana harfii gartee wal jijjiiree qaraasisuu eegalee jechuudha. Akkam godhee bismillaahi rahmaani rahiim jee bismil fulaan bismil jinni bismil gartee ibliisaa fi kana jedhee na'uuzi billaahi najjinaa minallaahi akkasi quraana gartee suuraa 5 kana jechuudha. Gama tokkoon maal godhaa quraana gartee garagalchee duuba isaadhaa ayata quraanaa tokko duuba isaadhaa fuudhee duratti ol garagalchee duuba qaraa jechuudha. Akka silaa gartee gaman asichi qaraan inni gama sirraa قراءة الآيات لكن يعكسها، يعني يبلش بالقراءة بالعكس أو يقرأ الكلمة نفسها من آخر حرف لحد أول حرف. Amma gaa akkasi qaraayisee qaraatii tana hoggaa akkam itti fayyadamanii beektaa hoggaanii itikaafa taa'uu deemu kan itikaafa eessatti taa'aa akkamitti taa'aa hanga yoomitti taa'aa kana hunda gartee isteeppiidhaan itti dhufna qabxii gartee biran kutinaa takka takkaan itti dhuftanii laayik godha. Qaraatii kana eega gartee akkasi qaraayisee booda itikaafa taa'uu deema jechuudha. Itikaafa kana eessa taa'aa bakka kophaa bakka gartee nam tokko hin geenye namattis ol hin bahu guyyaa meeqa ta'a itikaafa guyyaa 40 takka akkamitti ta'a itikaafa guyyaa 40 takka odoo naman garre odoo gartee ol hin baane odoo qilleensa addunyaan garre taa'aa jechuudha. Bakka ittiin amma inni taa'u deemu kun gaara keessa goda gaara keessa jiru jechuudha. Bakka sanii bakka qotteen namaan geenye bakka gartee ciiqii cuquqii hin qabne taa'u deema. Itikaafa kana guyyaa 40 takka ta'a. Guyyaa 40 takkitti taa'u kana immoo wanni inni nyaatee dhugu timira firii takkaa fi bishaan burcuqqoo jechuudha. Kanaa ala nyaata biraan nyaatu jechuudha. Itikaafa kana hoggaa taa'u ammas maal godha salaata ichi keessa salaata quraana gartee quraana kitaaba quraana kan odoo hin taane akkaataa suuraa 5tti qaraa'isan akkasitti qara'aa jechuudha. Salaata ammas hoggaa salaatu namoota billaa huddu qullaa akka gartee haadha garaa biyya salaataa guyyaa 4 yeroo itikaafa teessu kana wantoonni ati sodaatu wantoonni ati gartee yoo arkite sodaatu hedduu si dhufaa jiran bineensaas ta'ee dawwees ta'ee akkasumatti gartee wanto gartee suuraa namaatis fakkaattu sheexaanaas jechuudha. Waan adda addaa si ammoo bakkattiin kun bakka gartee qormaata guddaadha. Bakka awliyaa san geehuudhaaf qormaata kana dabruudha qabda. Ammas qormaata kana keessaa yooni itikaafa kana keessaa as deebite abadan maraatteeti ni maraatta addunyaa fi akhiraas ni hongoyta ati nama kasaare ta'a. Daftara tokko xiqqashaa tokkoo fi akkasumatti ammas maal qabate bishaanii fi timira qofa fudhatee seenee gaara keessa jechuun itikaafa taa'uu eegalee jechuudha. Bakka kana keessatti amrii sheekaa gadhiisuun qabu jalqaba gaafa gartee inni itti dhufu
amrii kiyyaa alatti yoon hin gartee hayyama kiyyaa ala waa takka godhuun qabdu wanni hin gartee ansitti hannu harfii takka yookaan qubee takka odoo irraan irrifni hojitti hiikuudha qabdaa maaliif akkamiif jechuun takka hin jirtu deebisa gartee waan godhi yaamee qofa godhu akkasitti qabatee gartee itikaafa seenee jechuu eessa gaara goda gaaraa bakka hotteen namaan keenya itikaafa taa'uu eegalee yeroo itikaafa taa'u kana bishaanii fi tinaa qofa dhuga achi keessatti dhuga salaata akkam salaata hudduu qullaa salaata akka haadha garaa beetti kana gaasiinaa dhugaati jechuudha kan manii akkasitti dhugaan quraanaas kan qara quraana gartee ayata shanan jajallisee gamaa gamana jijjiiree gartee qaraayisisan harbi irraa hir'isee namooti biyyaa rabbi irraa nu haatiisu harbi jallisee qara hoggaa kana dhuga odoo hoggaan inni gartee xiqqoo bubbulee wanni gartee qaraan qarree isaa jedhan bineensa miila 44 jedhanii bineensa santutti dhufe hoggaa kana sodaatu akka gartee ichika isaa gartee itikaafa kana karaa mureetiin baanjanne jireenya kiyyaa dammaramaa namtichittiime. هذا الاعتكاف كانت مدته 41 يوم متكاملة ومو مسموح الحامد أبدا يقطع العزلة ولا يطلع على الناس. أكا أماس قلت يوني قرماتا خانا دبرو باتي خسارت يين قرماتا خانا دبرو أب جباج جولا قبايت جولا نكاما لقا يون سادا بكا أوليو تاسن جهو قرو نمتشكو قلت سيري أنو أبنسي قلت يما أكران قريسا ين جدين يتيم خميلا فتمي أفريقون مالتي guddatee yeroo kana gartee haala diriirfachuu eeganii sodaachuu eeganii garuu maal jeesheetichi qormaanni ammaa kun qormaata akkaan jabaadhaati qormaata kana dabuudha qabda akka gartee addunyaa fi akiraas hin kasaare of eeggadhu ati immoo nama jabaa taate sadarkaa rutubaas gartee silaa sadarkaa si kaayyamte sanirratti ol jinnichitti dhufee jechuudha akka gaattidduu ta'e jinnichitti dhufe namchi kun maali yeroo gartee amma jinnichitti dhufu kana maal godhe qormaata gartee dabuu isaadhaa itti himamee namtichi jinnichi kun jechuudha kan isa kaddamu gartee waa godhu jechuudha haamita kana dhugaa kaddamu dhugaa haamitii ergamu waan haamijoon ajaja godhu haamitii irraa waraanaa rabbii kana fa'aa cicciru irratti caalu waan kuffii dhaabattee oofuu dhaabattee ayata rabbii kana akka malee akka godhuuf jechuudha akkas jinnichi kun dhufee qormaata kana dabru baate haamit maal godhe ollaalee eessa gara samiidhaa ollaale maal arge beekani waan ajaa'ibaa arge waan takkaa hayaata isaa keessatti argeetis hin dhageeyyu waan addaa suniif daawwattoota keenya ganaa haamit waan kana amma barachuu jira kana xumuree baratee deebisee gartee ammas namattis dalagee namoota hedduu dalagee akkamitti gartee akka achi keessaa bahee seenaa isaa hanga xumuraatti deemna viidiyoon ni dheerateetiin gabaabbadhe waan kana tartiibaan iddoo xumurtan jechuudha waa hedduu irraa barattan karaa itti sheexaanni ibliisni gartee ittiin nama jallisuu irraa barattanii laa'ii godhaadha viidiyoo itti aanu gartee guyyaatti aanu qabadheetii isinii dhufa suniifuu wantoota murtaa'uudhaaf tagartee ajaa'ibaa achi keessatti haga jechuudha kun haqiiqaa jechuudha.